Egaa akkuma beekamu jijjiirraa maallaqaa karaa Itiyoo Bilaak Maarket.com yookaan gabaa gurraachaan yookaan awwaalaa isa jedhamu guyyaa hundayyuu biyyoota 20 qabadhee dhufa. Guyyaa har'aarree akkasuma biyyoota 20 qabadheen dhufeen jira jechuudha. Akkasumas guyyaa har'aa karaa baankiitiin illee qabadheen dhufeen jira jechuudha. Baankota keessa immoo baankii intarnaashinaal Oromiyaatiin qabadhee dhufee jira jechuudha. Guyyaa kalee immoo baankii Hawaashiin qabadhee dhufe kan jedhu viidiyoo kalee keessatti hojjedhee tanan jira jechuudha. Akkuma jedhe baankii qaqqajaree tanan qabadha. Itiyoo Bilaak Maarket garuu guyyaadhuma hundayyuu biyyootuma 20 kanan qabadhee dhufa jechuudha. Akkuma jedhe immoo baankii fakkeenyaaf akkuma jedhe guyyaa kalee baankii Hawaashii guyyaa har'aa immoo baankii intarnaashinaal Oromiyaati jechuudha. Baankii qaqqajareen qabadhee dhufa jechuudha. Baankii maaliif ni qaqqajaree qabadha? Baankiin dhaabbatadha waan ta'eef jechaadha. Baankii yoo qajaran yookaan ji'aatti yookaan torban 2 qajarama jechuudha. Akka Itiyoo Bilaak Maarketii miti jechaadha. Itiyoo Bilaak Maarketii siyaasatti guyyaatti qajarama jechuudha. Utuma san onlaayinii irra jiran guyyaa tokkotti yeroo 3-4 qajaramuu danda'a Itiyoo Bilaak Maarket. Baankiin garuu akkuma jedhe torbanitti yookaan torban lamatti akkasitti yoo qajaramaa jechuudha malee hin qajaramu yookaan hin geeddaramu jechuudha. Akkuma beekamu immoo kanan qabadhee dhufe kanneen akka Ameerikaan doolaarii, Kanaadaan doolaarii, Awustiraaliyaan doolaarii, Oman Riyaala, Duubaa Dirhaama, Saawud Arabiyaa, Riyaala, Kuweet, Dinaara, Baareen Dinaara, Joordaan Dinaara, Chaayinaa Yowaanii, Paawundi Sterlingii, Yuuroo, Swiis Firaankii, Koroonaa, Turkii liiree fi Ijipshaan paawundii baan qabadhee dhufee jira jechuudha. Akkasumas karaa baankiitiin immoo baankii intarnaashinaal Oromiyaatiin kanneen akka Ameerikaan doolaarii, Kanaadaan doolaarii, Duubaa Dirhaama, Saawud Arabiyaa, Riyaala, Paawundi Sterlingii, Yuuroo qabadhee dhufee jira jechuudha. Egaa nagaa Waaqayyoo isin daganne nagaan Waaqayyoo manaa fi kallattii jirtanitti isiniif haa ta'u. Warroonni mana kanaaf immoo haaraa taatan Nooraa manni kun mana keessanii chaanala kana sabiskiraayib sheer laayik gochuun gara maatii keenyatti dabalamaa isiniin jenna. Warroonni mana kanaaf immoo maatii taatan sheer laayik gochuun viidiyoo kanaan galumaatti dhaggeeffadha yookaan caqasaa isiniin jenna. Maaliif viidiyoon koo oolmaa sharafaa yookaan jijjiirraa maallaqaa guyyaadha jechuudha. Guyyaan kallattiidhaan kanan tamsaasaa jiruuf jechuudha. Kuni kallattiidhumaan jechuudha. Maaliif guyyaan kaleessa miti jechuudha. Hundumtuu kanuma har'aati. Kanarraa har'an dabarsa kan boru jechaadha. Akkasitti jechuudha. Kun kanuma guyyaa har'aati jechuudha. Salphumatti kan itti sharafachaa oolan yookaan jijjiirrachaa oolan jechuudha. Akkasuma Itiyoo Bilaak Maarketii baankii wal bira qabeetan dubbadha jechuudha guyyaa hundayyuu jechuudha. Egaa amma Ameerikaa doolaarirraa hin ka'a jechuudha. Guyyaa hundayyuu Ameerikaa doolaarirraa hin ka'a. Har'arree Ameerikaa doolaarirraa hin ka'a jechuudha. Ameerikaa doolaariin tokko guyyaa har'aa karaa Itiyoo Bilaak Maarket.com yookaan gabaa gurraachaa yookaan awwaalatiin birrii 100 fi birrii 61 fi saantiba 72 akkasuma immoo Ameerikaa doolaariin tokko guyyaa har'aa karaa baankii intarnaashinaal Oromiyaatiin birrii 100 fi birrii 38 fi saantiba 85 kan itti aanu Kanaadaadha. Kanaadaa doolaariin tokko karaa Itiyoo Bilaak Maarket.com yookaan gabaa gurraachaa yookaan awwaalaadhaan birrii 100 fi birrii 16 fi saantiba 95 kan itti aanu Awustiraaliyaadha. Awustiraaliyaan doolaariin tokko karaa Itiyoo Bilaak Maarket.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 100 fi birrii 5 fi saantiba 08 Oman Riyaalli tokko karaa Itiyoo Bilaak Maarket.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 400 fi birrii 21 fi saantiba 66 kan itti aanu Duubaay Dirhaamiin tokko karaa Itiyoo Bilaak Maarket.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 44 fi saantiba 10 akkasuma immoo Duubaay Dirhaamiin tokko guyyaa har'aa karaa baankii intarnaashinaal Oromiyaatiin birrii 37 fi saantiba 19 kan itti aanu Saawudiidha. Saawud Arabiyaa Riyaalli tokko karaa Itiyoo Bilaak Maarket.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 43 fi saantiba 15 akkasuma immoo Saawud Arabiyaa Riyaaliin tokko guyyaa har'aa karaa baankota keessa immoo baankii intarnaashinaal Oromiyaatiin birrii 36 fi saantiba 46 kan itti aanu Kuweet Dinaarri tokko karaa Itiyoo Bilaak Maarket.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 500 fi birrii 29 fi saantiba 51 kan itti aanu Baareen Dinaarri tokko karaa Itiyoo Bilaak Maarket.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 400 fi birrii 28 fi saantiba 85 Joordaan Dinaarri tokko karaa Itiyoo Bilaak Maarket.com yookaan gabaa gurraachaan
birrii 200 fi birrii 28 fi saantiba 27. Chaayinaa yuwaaniin tokko karaa Itoo Bilaak Maarket.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 22 fi saantiba 59. Kan itti aanu paawundiidha. Paawundi sterlingiin tokko karaa Itoo Bilaak Maarket.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 200 fi birrii 18 fi saantiba 84. Akkasuma immoo paawundi sterlingiin tokko guyyaa har'aa karaa baankii intarnaashinaal Oromiyaatiin birrii 100 fi birrii 86 fi saantiba 93. Kan itti aanu yuuroodha. Yuuroon tokko karaa Itoo Bilaak Maarket.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 100 fi birrii 89 fi saantiba 79. Akkasuma immoo yuuroon tokko karaa baankota keessatti baankii intarnaashinaal Oromiyaatiin birrii 100 fi birrii 61 fi saantiba 56. Iswiis firaankiin tokko karaa Itoo Bilaak Maarket.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 200 fi birrii 1 fi saantiba 90. Koroonaan tokko karaa Itoo Bilaak Maarket.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 17 fi saantiba 05. Kan itti aanu Turkiidha. Turkii liireen tokko karaa Itoo Bilaak Maarket.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 3 fi saantiba 95. Ijipshaan paawundiin tokko karaa Itoo Bilaak Maarket.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 3 fi saantiba 33. Yemen riyaalli tokko karaa Itoo Bilaak Maarket.com yookaan gabaa gurraachaan 0 saantiba 67. Kan itti aanu Israa'el shekeliin tokko karaa Itoo Bilaak Maarket.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 48 fi saantiba 04. Kan itti aanu Hindiidha. Hindiyaa ruupeen tokko karaa Itoo Bilaak Maarket.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 1 fi saantiba 85. Kan itti aanu Paakistaan ruupeen tokko karaa Itoo Bilaak Maarket.com yookaan gabaa gurraachaan 0 saantiba 57 sharafachaa oolan yookaan jijjiirrachaa oolanii jiru jechuudha. Kun salphumatti karaa Itoo Bilaak Maarket.com yookaan gabaa gurraachaan biyyoota 20 karaa baankota keessa immoo guyyaa har'aa akkuma jedhe baankii intarnaashinaal Oromiyaatiin immoo biyyoonni 5 kana fakkaatu jechuudha. Hordoftoota kabajamtoota maamiloota koo kan biraa immoo guyyaa hundayyuu nan dubbadhaa jechuudha. Keessattuu warroonni Joordaanii fi Beerut jirtanii jechuudha. Fakkeenyaaf biyya Joordaanii dinaara jedhama jechuudha. Warroonni mana madaabii jirtan immoo dinaara biyya sanii osoo hin taane doolaarii fudhattu jechuudha. Doolaaronni immoo baay'eetu jira jechuudha. Akkasuma immoo Beerut yookaan Libneen irree jechuudha. Beerut yookaan Libneen irree birriin biyya sanii paawundii jedhama. Paawundiin Beerut yookaan Libneen immoo baay'ee xiqqoodha jechuudha. Paawundota keessa baay'ee xiqqoodha. Birrii baay'ee xiqqoodha jechuudha. Akka birrii Paakistaanii, akka birrii Yemenii jechuudha. Birrii Yemen fakkeenyaaf guyyaa har'a 0 saantiba 67 jechuudha. Birrii Itoophiyaa tokko hin guutu jechuudha. Birrii Yemen tokko. Akkasuma birriin Paakistaan tokko illee 0 saantiba guyyaa irra 0 saantiba 57 jechuudha. Kunillee kanaafuu kunillee birrii Itoophiyaa tokko hin guuttu jechuudha. Akkasuma jechuudha birriin Beerut yookaan Libneenii yookaan paawundiin biyya sanii jechuudha. Paawundiin Beerut yookaan Libneenii waan xiqqoo taatee fi isinillee doolaarii fudhattu jechuudha. Doolaaronni immoo baay'eetu jira. Anoo asirratti doolaarota 3 maqaa dhahee jira jechuudha. Fakkeenyaaf Ameerikaa doolaarii jedhee, Kanaadaa doolaarii jedhee, Awustiraaliyaa doolaarii jedhee kanan jira jechuudha. Sadan kana keessa immoo isin kan fudhattanii Ameerikaa doolaariidha jechuudha. Ameerikaa doolaarii fudhatu yoo salphumatti warroonni Joordaanii Beerut mana madaabii jirtanii Ameerikaa doolaarii fudhatu malee akkuma jedhee warroonni Beerut jirtanii paawundii miti. Warroonni immoo Joordaanii jirtanii dinaara miti jechuudha. Fakkeenyaaf Ameerikaa doolaariin tokko guyyaa har'aa karaa Itoo Bilaak Maarket.com yookaan gabaa gurraachaa yoo ergattanii birrii 100 fi birrii 61 fi saantiba 72 irra eeggattu yookaan assaabbattu jechuudha. Warroonni Joordaanii fi Beerut keessatti warroonni mana madaabii jirtanii jechuudha. Akkasuma immoo karaa baankiitiin immoo yoo ergattan jechuudha. Warroonni Joordaanii fi Beerutii jechaadha. Karaa baankiitiin baankota keessa immoo akkuma jedhe baankii intarnaashinaal Oromiyaatiin jechuudha. Intarnaashinaal Oromiyaan guyyaa har'aa Ameerikaa doolaariin tokko birrii 100 fi birrii 38 fi saantiba 85 sharafachaa oola yookaan jijjiirrachaa oola jechaadha. Kanaan irra eeggattu yookaan assaabbattu malee birrii biyya sanaa miti jechuudha. Akkuma jedhe
warroonni Beeruuti paawundii miti jechuudha. Paawundii akkuma jedhe paawundoota keessa paawundiin Beeruuti yookaan limneen baay'ee xiqqoo waan taateef jechuudha. Akkasuma immoo Joordaanii birriin biyya sanii diinaara garuu diinaarri doolaarii hin caala asirratti diinaarri doolaarii hin caala diinaarri Joordaanii jechuudha doolaarii Ameerikaa hin caala haa ta'uyyuu malee waliigaltee daldaltoota biyya keenya fi biyya achiiti jechuudha. Maan waliigalanii doolaariidha jechuudha. Kanaafuu keessanillee doolaarii ta'a jechuudha. Egaa gabaabumatti viidiyoon karaa kana fakkaata. Viidiyoo birootti nan gahuutti deemnutti nagaa ta'a.